Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata guraandhala 8 bara 2019 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Bulchoota Afrikaatii fi dhaabbilee addunyaa korwaldaa Afrikaatiif finfinnee jiran Chaayinaa fi Raashiyaan Afrikaa keessatti humna jabeeffachaa yaa'uu jiran tun Yuunaayitid Isteetiif immoo yaaddoo tokko jarkeen babaarotti oolan sooraalaa keeddaa'imtuu biyya sante. Dirreedawaa keessatti namoota hidhaa keessaa gadhiifamaa jiru gabaasa oduu keessaa qabna jireenya godaantota Liibiyaa keessaa irrattis akkasuma Yuunivarsiitiin Amboo Loorent Tsaggaayee Gabramadiiniin yaadannoo ijaaraafii jira. Walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina. Afrikaa keessa haga guddaan waraanatti biyya nan baasa. Bulchoota Afrikaatii fi dhaabbileen addunyaa waldaa Afrikaatti dhufanilleen kor kanaaf jedhanii finfinnee jiran. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen jalqaba irratti kor kan qopheessuu jira. Akka itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera obbo Nigusuu Xilahuun jedhetti Itoophiyaan jijjiirama itti jirtu kan irratti ajandaa isii dubbachuuf yookaan ammoo waan biyyattii keessa jirtu dhageessifachuu fi carraa guddaa qabdi. Horii kunin haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbata. Baqata qofaa miti ha baqatee biyyatti dachaa irralleetti fala ta'uu fi malirratti mari'atan. Akka dameen baqataa tokkummaa mootummoota jedhetti Afrikaa keessa nama miliyoon 17 baqateetiin ali jira. Baqaqee isaatii baqata agee guddaan waraanatti baqachiise. Kaabel Maaltos koomishinii waldaa Afrikaatti itti gaafatamaa damee siyaasaati waan dhibu kanaaf irratti mari'achuu feenaa jedhe. Majority of forcibly displaced persons are a result of violent conflict. Akkana jedha haga guddaan humnaan baqachiisan dhibimna baqachiisu kana waan nan baqachiise kana beekuu feena akka jireenyi namaa wal caale akka iyyumti haga dabartee fi waan akkana kan jabeessine irratti dubbachuu feena. Filannoon seera dhabdalleen waan biyya nan baqachiis keessaa tokko jedha. Horii waldaa Afrikaa kunin tan waliin marroo 50 dhiba akkana kan irratti mari'ata. Amma iyyuu Afrikaa keessa biyyi hedduutti filannootti jira. Filannoo rakkoo keessa bahe. Filannoon isii rakkoo keessa dabarte. Loli gosaalleen waan biyya keessa nan baqachiisa keessa tokko. Waldaa Afrikaatti bakka bu'aan UNHCR kadhaabbataa baqattoota jechuun Kosmaas Chaandaa karaa akka qayetti nam dachaasuu danda'an irralletti mari'annaa jedhu. We are talking about in excess of 17 million people who are displaced on the continent. That is by itself a very... Akkana jedhe waan miliyoon 17 biyya oofe wal gaafachuutti jirra. Waan guddoo miirname yakkaati. Akka nami nagumaan qa'ee ofii dachaa dubbachuu feenaa jedha. Warra baqat keessaa tokko akka tokkummaan mootummoota jedhetti Ugaandaa biyyi tanatti nam miliyoon 1.4 baqate. Baqataan Afrikaa kibbaati miti Suudaan kibbaalleen hedduu achitti ammoo nama miliyoona 2.4 baqate. Siiriyaa fi Afgaanistaanilleen warra addunyaa keessaa namitti baqate keessaa tokko. Warra dhiyoo tana waraanii Itoophiyaa Dirreedawaa keessatti keessa ammaantan namii gallakkisuu jiran haga 90 ta'utti jira. Warra fellee dubbii isaanii walum jala qulqulleeffannee gad lakkifnaa jedha oduu Dirreedawaa arganne tujubeen nutti. Poolisiin federaalaa poolisiin Dirreedawaa fi raayyaan ittisa biyyaa guyyoota 5 kan amajjii 13 booda shakkamtoota to'annaa jala oolchan keessaa qoratee balleessaa akka hin qabaanne adda baafadhee kan ittiin jedhe shakkamtoota 32 kaleessa shakkamtoota kabiroo 54 immoo har'a gadhiisee jira. Waajjira abbaa alangaatti ittaanaatti gaafatamaan waajjira damee Dirreedawaa obbo Radeet Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ittaansees kanneen gadhiisaman ni jiraatu jedhu. Shakkamtoonni kun jeeqama Dirreedawaa keessatti uumameen shakkamanii to'annaa jala kan oolan yoo ta'u Koomishinni poolisii Dirreedawaa fi Koomishinni poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan qorannaa gaggeessaniin shakkamtoonni 86 kun yakka hojjechuu isaanii fi ragaa homtuu waan irratti hin dhiyaatiniif abbaa alangaa galmeen qorannoo jalqabame akka cufamuu fi hidhaadhaan akka gadhiifaman murteessee jira. Qorannoon kun itti fufee waan jiruu fi kanneen yakkii hojjetan ragaan irratti hin argamne taanaan kan gadhiisaman yoo ta'u kanneen mana gubanii qabeenyaa mancaasan
ragaa irratti qulqullaa'ee himannaan irratti dhiyaata. Kanneen hidhaadhaa gadhiisamaniif maatiin isaanii akka walitti qabaman taasisuudhaan gaaffii mirgaa yoo qabaatan karaa nagaa qofa akka gaafatan jeeqama keessatti akka hin hirmaanne gorsi kennamuufiisaa obbo Radi'eet ibsaniiru. Amajjii 13 booda kan jiran guyyoota 5f mormiin dirree dhawaa danqee ka ture yoo ta'u mormii kanaanis namoonni 3 madaa'aniiru. Qabeenyaan hangi tokko manca'uusaa malee walumaa gala nageenyi buufachuu poolisiin torban tokko dura ibsa baaseen beeksisee ture. Haa ta'u malee shakkamtoonni 300 ol ta'an mooraa yeroo fi kaan immoo kan mana hidhaaf hin qophoofne keessatti hidhamanii qorannaan irratti geggeessamaa jira. Gochi akkasii sirrii miti ka jedhan abukaatooleen magaalattii 14 waliin ta'uudhaan shakkamtoota kanaaf tola tajaajila kennaa ka jiran yoo ta'u gumiin waldootii kiristaanaa 12 waliin ta'anii barreeffamaan kantiibaa Ibraahim Huseeniif xalayaa barreessaniin dhimmisaa araaraan akka dhumu gaafataniiru. Raashiyaa fi Chaayinaan Afrikaa keessatti miila faggaata jabeeffachaa yaa'u jiran akka ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetiif Afrikaa waliin qabdu jedhetti Raashiyaan qabeenyaa fi badhaadhuma Afrikaa kanaan of badhaasuuf hojiitti jirti. Jeneraal Toomas Wadseer akka inni seneetii Ameerikaatti himetti hojiin Raashiyaa tuniin gufuu biyyatti ta'uu dandeetti. Raashiyaa qofaa miti Chaayinaalleen Afrikaa keessa jireenya fudhachuu Afrikaa keessa jireenyatti miila jabeeffachuu fi hiddi jabeeffachuu jirti. Jireen wayyeeffachuu qofaa miti achumaan waraan isiillee jabeeffachaa deemuun ooltuu jedhe. Tanaafuyyuu ajajaan waraanaa kun akka ministeeriittis waraana Ameerikaa hariyyummaa Afrikaa waliin qabu jabeeffatu fedha. Chaayinaan teessoo waraanaa siiqara Jibuutii keessa qabdi. Ammallee akka ajajaan waraana Ameerikaa kun jedhutti teessoo dhibiillee ijaarrachuuf deemuutti jirti. Biyyiti guddatte warra iltaame yookaan jireenyi itti jajjabaateetiin biyya ba'u qarqaaruu maltee jedha. Haa jireenya kan qofaa miti rakkoo hedduu keessa namni waan dabruufi tokkummaan mootummoota kanalleen itti gaafatamaan tokkummaa mootummootaa jechuun ummati kunneen rakkin guddaa keewwan jiruu fi biyyooti mootummaa gargaaruu malan akka Antooniyoo Guteres jedhetti namni akka kanaan baqateetiin rakkoo tan keebbaa'u hedduu namni Afrikaa fi Awurooppaatti yaa'uu fi olloota gara Liibiyaa kanaan qaxxaamureetiin du'aaf jireenya jidduu dabreetiin jireenyi garbirraan qaxxaamuru dabalaa deemuu jira. Ganni gannaan nama hedduutu laga keessatti yookaan ammoo galaana keessatti yookaan ammoo garba keessatti dhumata oduun duubatti iddachaan. Akka ogeeyyooti seeraa jedhanitti Suudaan namni hiriira baay'eetti humni jabeeffachaa deemuun hariyyummaa Ameerikaan isii waliin qabdu hammeessuufa danda'a. Eegi namni Suudaan mudda 19 asitti rakkoo himachuuf hiriiraatti baay'ee asitti horiin biyyi sunii akka malee gati bu'ee wabitu dadhabee kasaare gatiin daabboof gatiin zayitiilleen gati deemaa deemuu jirti. Nama hidhan ammoo xiqqaattullee hiikuu jiran. Akka oduu Rooyitersitti ammoo pirezidaantiin biyyi sunii Omar Albashar akka durii kaan amma afaan oowwaa deemuutti hin jiru. Rakkataatti kaan ammoo ijoollee kaimaatti rakkinnaaf jedheetiin hiriira ba'ee jedha. Taatullee rakkinni isaanii irratti mari'annaa gaazixeessotallee hidhaa gati dhiifnaa jedha. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan pirezidaantii Venezueelaa humnaa hojiirra buusuu fi itti gamuun lubbuuman nama hedduu balleessuu danda'a. Waraanni Ameerikaalleen biyyoorummaa keessatti lubbuu dhabuuf fedhuuf dhibaachuun isaa waan gaafii qabaatii jedhu. Akka warri keessi beek jedhutti pirezidaantiin Venezueelaa Nikolaas Maduro biyyi sooshaalistii tana bulchuu jira. Jireenyi isaatiif hariyyummaan isaa hedduu Ameerikaa fi bulchiinsi kun hedduu waliin galan. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo sanbata dabre televezyiinii irratti wagaafatanitti pirezidaanti Maduroon hojii irraa buusuuf fali jiru keessaa tokko waraanaa jedha. Taatullee waan kan irratti kongireesiin Ameerikaa waraanni Ameerikaa biyya alaa deemee yookaan ammoo biyyoorummaa dhaqeetiin loluu irratti kongireesiin Ameerikaa karoora tokko yookaan ammoo waan wayyaa qabu tokko baasuu malee jedha. Gaafuun pirezidaantii na filataniiyyuu carraa biyyi tokko yookaan ammoo waan biyyi tokko wayyeessuu danda'a irratti hojjedhaa jedhee jedha pirezidaantii Tiraamp. Kanaafuyyuu waraan keessa seenuu hin dandeenyu yoo seennellee waraan keessa ba'uu hin dandeenye ittiin seennuu jedha. Ameerikaan pirezidaantii Venezueelaa itti gaafatamaa paarlaamaa akka ta'eetiin hojjechuu jiru Guadaao isattuu pirezidaantii biyyi sunii jettee mirkaneessitee fi Nikolaas Maduro biyyi sooshaalistii bulchuu jira. Biyyoota ollaa isiillee qarqaarsi qaba. Oomtaateefuyyuu waan waliin hojjechuu fi mootummaa waliin ga'uu dandeenyaafa jedha. Oduun ammaaf qabatattanum. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti Komishinni Nagaaf Araaraa dhiyeenya kana mootummaan hundeessee torban dhufuu qajeelfama egaa kennameefii booda hojiitti kaseenu ta'uu miseensi komishinichaa
koloneel Daraartuu Tulluu nuuf ibsitee jirti. Kaayyoon Komishinaa Araaraa kun maal akka ta'ee fi qoodi isheen achi keessaa qabdu maal akka ta'e ibsuudhaan eegaltii kan Daraartuu dubbise tujubeedha. Akkuma beekamu komiteen araaraa fi komiteen dhimma dimbar komishin kan jedhamu isaan lamaantu dhaabbate. Immoo isaan lamaan keessaa kan komitee araaraa keessa jira. Kanaafuu isuma kan warra walitti gurmoofne wajjiniin akeeka mootummaa irraa nuu kennamuun uummata bira gadi buunee hojjechuuf dheengadda waadaa galle jechuudha. Wanta akka hojjennu hooma akka calqabnu akkamitti akka hojjennu maal irratti akka xiyyeeffannu akkuma beekamu koree araaraa sun akkamitti akka hojjetu hooma akka calqabu eessaa akka calqabu gaafa aduu lammaffoo hojjaa lamaan jechuudha. Gaafsanii orienteeshinii nuu kennama gaafsanii waan dhuma seenne malee wanni nutti himame hin jiru jechuudha. Mee walumaa gala koomishinni kun karoorri isaa yookaan kaayyoon koomishinni kun hundeeffameef maal? Waa'een isaa waa'ee araaraati. Waa'ee araaraa fakkeenyaaf amma waa'een baqannaa hin jira. Waa'ee tokko rakkinni tokko warri qeerraa baqatanii wal lolanii maal jedhanii jiru. Waa'uma sanatti kan xiyyeeffatudha. Garuu immoo akkamitti akka calqabne hooma akka calqabne eessarraa akka calqabne uummanni agama akka nu qarqaaru mootummaan agama nu qarqaaru dhummoo agama akka mooyyuu waan kana gadi seennee hojjan yoo gaafa lammaffoo sirriitti nutti himamaa jechuudha. Walumaa galatti garuu waa'een isaa waa'ee araaraatti jechuudha. Koomishina kana hundeessuudhaaf qaama hawaasaa kamirraa walitti dhufe? Qaamuma hawaasa keenyarraa hundaa kan walitti dhufeedha. Qaama dhuunfarraayis mootummaarraayis qaamuma biyyattiirra jiru namoota beekamoota keessaa namoota warra buraanirraa warra aartistootatirraa qaama hawaasa adda addaatirraa walitti dhufe walitti gurmaa'ee jechuudha kuni. Koomishinni araaraa kun hojii isaa erga xumuree booda dhumarratti bahii attamii arganna jettanii abdattu? Amma meebii waggaa lamaan sadeen kanas haa ta'u isa duras isa fuulduras haa ta'u gaazexessuu taate waan baay'ee beektaa warri namni walitti bu'iinsa adda addaatiin mana ofiirraa qe'ee ofiirraa baqatee hin jira buqqa'ee hin jira kan du'e hin jira kan maasa'e hin jira kan wallolee hin jira kan walitti buufatee hin jira isaanuma akkuma biyya keenya akkuma Itoophiyaatitti amma dandeenyu ummata keenya walitti fiduuf ummata walitti akkuma dursan akkuma dur egaa duri hin beektaa ummanni keenya wajjin bulaa wajjin oolaa wajjin nyaataa gadda isaatillee gammachuu isaatillee waliif ibsaa waan akka jechuudha akka sirriitti deebi'uu barbaanna jechuudha. Amma wannoonni namoonni maal jedhu eenyu araarsisuu maaltu araaramaa maali jedhanii taasa'u. Akkuma qabata baadhaan jirutti amma fililma kam keessa amma kan nageenya jiru amma akkuma ati beekte guyyaadhaan eega information Itoophiyaa dhageesse eenyuun tokko kan wannoo jiru kan nagaa jiru jechuudumtu waa'ee eenyummaa ofii waa'ee isa dimbarii kana jedhanii amma kana waan baay'eetu jira amma wannoo Itoophiyaa keessa jechuudha. Kunis ka'umsi isaa mootummaan kana wannoo hundeessuu barbaadeef yookaan immoo kana wannoo ijaaruu barbaadeef waan tokko hubannoo argatanii waan karaa kanaan meebii furmaanni argamaa. Hojiin isaatis waan baay'ee ta'eef hojii kana immoo warri itti goone kun immoo hin fixu jedhanitti waan akkasii yaadannatti fakkaata ka. Koloneel Daraartuu Tulluu ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomi. Akkuma godaantota kuma hedduu kanneen guutummaa Afrikaa keessa bal'atan danqamee jira. Mooraa tokkummaa mootummoota kan magaalaa Tiripoolii jiru keessatti namoota akka bal'ateef danqamuun kun bidiruun ittiin imalan walakkeessa galaana Meeditiraaniyaan keessatti yeroo rakkoon ishee mudatu jalqaba. Yeroo waardiyyaan handaara galaanaa Liibiyaa duubatti isaan deebisee waaltaalee hidhaa keessatti isaan darbate sana jalqabe. Kanneen biroon immoo handaara galaanarraa iyyuu kaane hidhattootaa fi namoota seeraan ala nama deddeebisaniin qabamanii maatii ofiirraa addaan citanii jiraatu. Bal'atan VOA'f akka ibsetti. Walaanti sagabrana hagazuun galee ayinabaran waalu kudaanu ayinabaran ማለት uffata hin qabnu kunis yeroo dheeraadhaaf yoo ta'u homaa of harkaa hin qabnu jedheera. Bal'atan waardiyyaa handaara galaanaan qabamee ega deebisamee booda guyyaa 6 mooraa hidhaa keessa ture. San booda gara iddoo Aanizaaraa jedhamu kan Liibiyaa gama dhiyaatti geessan. Iddoo inni geeffame sanatti hidhattootaa fi uummata magaalaa gidduutti wal waraansi gaggeeffamaa ture. Baqattoonni akka bal'ate nyaataaf bishaan ituun argatiin guyyoota hedduu turan. Kunis
tokkummaan mootummootaa gidduu seenee gara Tiriipoolitti ituu isaan hin fidin ture. Ballaxan kanneen carra qabeessa ta'an keessaa tokko mooraa tokkummaa mootummootaa keessa jira. Hedduun baqattootaa qabamanii dararaatu irratti gaggeeffama. Jireenya haaraa jalqabuuf abdiin qaban hafee guyyaan tokko dhufee darbu gochi gara jabinaa fi dararaan dabaree irratti raawwatama. Jireenyi isaan eeggatus kanuma. Hoogganoonni biyyoota Afriikaaf mootummoonni torban dhufu walgahii gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti yeroo walga'an karaatti baqattoota biyya isaanii keessa jiranii fi kanneen biyya ofii keessatti jireenya ofii irraa godaanan attamitti haala fooyya'een gargaaruun akka danda'amu irratti dudubbachuuf jiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti uummanni miliyoona 68 caalu mana ofii irraa godaanuuf dirqamaniiru. Hedduun isaanii immoo Afrikaa keessaa ba'u. Baqattoota akkasii simachuun immoo hedduu ka gargaaru Awurooppaa ta'uun ni beekama. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:46 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 46 darbeera. Wallee kanaan sagantaa fixxeen. Gidduugalli aadaa maqaa Looret Tsaggaayee Gabramadiiniin moggaafamu Yuunivarsiitii Amboo dhaabuuf ka jiru ta'uu beekamee jira. Gidduugallichi bakka itti barattoonni naannolee biyyattii adda addaa irraa dhufan aadaa isaanii akka wal beeksisan ta'a jedhu pireezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Taaddasa Qana'aa. Gidduugalli kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa dhufu hojiinsaa eegalama jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera kuno. Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qana'aa kaayyoo giddugala aadaa maqaa Looret Tsaggaayee Gabramadiin yookaan Tsaggaayee Roobalee Qawweessaatiin hundeeffamuuf jiru ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Looret Tsaggaayee Gabramadiin nama ulfaa sabni keenya qabu tokko keessaa nama tokko. Akka nama sabni kun yookiin biyyi kun addunyaaf kenneetti nama yaadamanidha. Nama guddaa baay'ee nama ulfaadha. Kanaaf kaayyoon giddugala kanaa hundeessuu yaanneef waan lamaan fudhachuu dandeenya. Tokkoffaan akkuma beekamu barattoonni yuunivarsiitii keenyaa akkuma barattoota yuunivarsiitii biraa biyya kana keessatti iddoo hundumaa dhufanii aadaa adda addaa jira. Bakka itti aadaa walii wal jijjiiran immoo barbaachisaa. Sun immoo tokkummaa biyyaalessaa yaannuufillee bu'aa qaba. Iddootti jaalalli guddatu, iddootti tokkummaan ijoollee guddatullee hundeessuudhaaf nu gargaara jechaadha. Inni lammataa fi inni guddaan ulfaa ofii ulfeessuun immoo ulfaan biraa akka uumamuuf jajjabeessuu ta'a. Ijoolleen gama keessattuu ogbarruudhaan wal qabatee ijoolleen jalaa bahaa jiran jiru. Isaaniifillee abdii uumuudha boru akkuma Looret Tsaggaayee Gabramadiin isaanis Looret Tsaggaayee Gabramadiin biraa akka ta'aniif carraa uumuudha, jajjabeessuudha. Kanaaf aartii fi ogbarruu saba keenya biyya keenyaa guddisuudhaafis carraa uumuudhaaf nu gargaara jenneet. Hojiilee nama ogbarruun biyyatti akka guddatuuf gumaacha olaanaa baatan kanaa irratti giddugalichi qorannoof qo'annoo ni geggeessaa kan jedhan Dr. Taaddasan dabalataanis dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf waan hojjetamus jira jedhanii jiru. Kaayyoon nuti waan kana dhaabnuuf hojiin isaanii baraa baratti akka dhalootatti darbu taasisuu kan dandeenyu yoo giddugalli maqaa isaaniitiin dhaabbatee hojiin isaanii iddoo jiru hundumaa walitti funaanamee iddoo tokko taa'ee namnillee maal isaan hojjetanii darban jechuudhaaf iddoo tokkotti argatee dhaloonni itti haalu kanarra jiru duwwaa miti kan egeree dhufu dhaloonni egeree dhufu hojii isaanii beekuu akka danda'uuf waan kana gochuun dirqama lammummaas nutti fakkaata. Akka yuunivarsiitii tokkottis immoo nama biyya kanaaf ol kaatee akka mul'attu biyyi kun ogbarruudhaan looreetii ta'uu waan salphaa miti. Looreetii addunyaati isaanii. Addunyaa irratti looreetii nama ta'e kana calluma jedhamee afuu waan hin qabneef itti aannee waan ta'eef maatii hin arginaa, hin dubbifnaa, walii gallas jennee abdannaa jechaadha. Giddugalli kun hojiilee nama aartiin biyyatti akka guddatu gahee olaanaa baatan akka walitti qabaman gochuurra darbee qorannoo fi qo'annoof akka oolan illee kan hojjetamu ta'uu himanii jiru. Pireezidaantichi waggaa dhufu akka hojiitti galuuf jirus eeranii jiru.
Bajata isaa yeroodhaaf manni ijaaramu hin jiru. Hojii wayiin jalqabna yaada akka lakkoofsa keenyaatti 2012tti yookiin bara eegaletti hojii wayii keessa galuun keenya yaadamee jira. Bajatas taana waanuma qabnuun jalqabna jennee yaadna yeroodhaaf jecha. Hundeeffama giddugalichaa milkeessuuf Yuunivarsiitii Finfinnee, Baahar Daarii fi Dabra Maarqos irraa muuxannoon fudhatamuu simanii jiru. Dabra Maarqos Yuunivarsiitiitti argamuun namoota muuxannoo qooddatanii deebi'an keessaa itti gaafatamaa muummee xiinqooqaa barsiisaaf barreessaa Margaa Fayyeeraa isaan tokko. Waa'ee muuxannoo hirmaatanii dhufanii akkas nuun jedhanii jiru. Giddugalli kun gaafa ka'umsa isaatii asii waan walitti dhufeenya barattoota yuunivarsiitii keessaa, hawaasa yuunivarsiitii keessaa bifa cimsuu danda'uun irratti hojjetamu, akkasumallee aadaa fi duudhaa naannoo kana jiru, biyya kana keessa jiru bifa ittiin namoonni itti gaafatamummaa fudhatanii, namoonni kaka'umsatti horatanii tiksuu, guddisuu, fuulduratti deemsisuudhaaf haala mijeessan yookaan hirmaatan haala mijeessuudhaaf kan ka'ame. Egaa wanni achitti nuti muuxanne tokkoffaa barattoonni giddugala sana keessatti hirmaannaa garaagaraa qabu, ni hirmaatu. Akkuma lafa garaagaraatii dhufan, maatii garaagaraatti, aadaa garaagaraa irraa dhufan, isa san achi keessatti kan isaan calaqqisiisan, achi keessatti kan isaan wal barsiisanii bifa ittiin walii kabajuu hin danda'amu, bifa ittiin walii dagaagsuu, walii guddisuu hin danda'amullee. Wanni biyya keenya keessatti barame dura akka kana miti. Kan abbaa tokkoo gubbaa sanarraa kan inni jiru, kan abbaa tokkoo immoo boolla keessa awwaalameeti kan inni jiru. Isa sanallee bifa ittiin hundumtuu ija tokkoon ilaalamuu danda'a. Ilaalchi wal fakkaataan kennamuufii danda'utti bifa haala mijeessaniinidha akka achi hubannetti jechuudha. Kanaaf isa sana gara kanatti yoo finne nuunillee isaan dabalataanis hawaasa naannoo bifa hirmaachiseen kan isaan hojjetanii. Wanni yoo fudhanne amma naannoo keenya keessatti waa'een aadaa faana kan wal qabatan wanni hedduun waan nan tuqamne. Wanni hedduun akkuma jirutti kuusaadha, dilbii isaati kan inni taa'aa jiru. Giddugala kana yoo asitti dhaabne dhaloonni itti guddachuu danda'a. Beektonni garaagaraa qorannoo garaagaraan deeggaranii waan kana cimsanii hawaasa naannoo kana bifa hirmaachiseen dilbii naannoo kana jiru bifa ittiin qoratanii baasanii mul'isan, bifa ittiin kuusan, bifa ittiin kaanii dhalootatti darbuun danda'amullee haala akka mijeessuudha wanni achirraa nuti hubanne. Koreen isaanii hawaasa yuunivarsiitiif barattoota giddugalicha keessatti qooda fudhatan filuuf akka jirus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana malees kutaalee hawaasaa mooraa yuunivarsiitiin ala ta'an illee bifa ittiin hirmaachisan mijeessaa jiraachuu dubbatanii jiru. Giddugala dandeettiif ogummaan barattootaaf qaama hawaasaa ittiin mul'atuu fi egereef itti qaramu ta'uu kan himan barsiisaa Margaa hudhaaleen yeroo hundeeffamaas ta'e adeemsa hojii keessatti yuunivarsiitii biraa quunnaman akka isaaniin mudachuu hin dandeenye lafa kaa'anii jiru. Hundeeffamuun giddugalichaa muummee barnoota isaaniif kan hogbarruudhaaf deeggarsa olaanaa akka kennus himanii jiru. Looreet Tsaggaayee Gabramadan yookaan Roobalee Qawweessaa Waloodhaa ogeessa tiyaatiraatiillee taphoota gaggabaaboo fi dhedheeroo hedduu kan barreessani. Daayirektarummaa jechuunis qindeessummaatiinis gita hin qaban. Hojiilee barruu isaanii keessaa aadaa ateetee, sirna gadaa, qarooma uummata kushii fi kanneen biroos kaasuun ni danda'ama. Hojiilee afaan biroo irraa hiikaman keessaa ammoo hojiilee kan Sheekispiir, Haamleetii fi Oteeloo kanneen beekamanii. Looreet Tsaggaayee Gabramadan kan dhalatan naannoo Ambootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1928 yommuu ta'u, bara 1998 immoo addunyaarraa darbuun isaanii ni yaadatama. Amboo Yuunivarsiitiin giddugala isaaniin yaadatu hundeessuurra darbee magaalaa Amboo keessattis gamoo guddaa hunda galeessa ta'e maqaa isaaniitiin ijaaruudhaaf akka yaadee jirus pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qana'aa himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Mataa oduuf gara soraatti deebina. Bulchoota Afrikaa kor waldaa isaaniitiif Finfinnee jiran aga guddaanii waan baqattootaatii fi waan biyyaa baqattoota baasee fi waan gargaaraa irratti mari'atan. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa ka Dr. Abiyyi Ahmed illeen kor kan irratti horisaa jalqabata kan irratti jijjiirama Itoophiyaan itti jirtu irratti dubbachuu fi carraa guddaa akka qabu obbo Nigisuu Xilahuun Itoophiyaa itti gaafatamaan odeeffannoo waajjira muummee ministeeraa VOA'tti hime. Hori kun aga guddaan warra bokkoo baqataa irratti dubbachuu qofa don taatinuu warra baqatee biyya baay'illee karaa biyya deebisuu danda'an irratti mari'ata. Warri dhiyoo tana waraanii Itoophiyaa Direedaawatti keessa hagnam 90 argan lakkisanii warra fellee walum jala gad lakkisuu fi mari'achuutti jiran. Yookaan ammoo dubbii isaanii ilaaluu jiran. Akka jajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetiif Afrikaa jedhetti Raashiyaa fi Chaayinaan
Afrikaa keessatti humni jabeeffachaa yaa'u jiran Jeneraal Toomas Wadaagur seneetii Ameerikaatti akka himetti hojiin Raashiyaa tun gufuu biyyatti ta'uu dandeetti. Raashiyaa qofaa miti Chaayinaalleen Afrikaa keessatti jireenya jabeeffachuu fi miila lafatti gad dhaabachaa deemuutti jiran. Jireenya wayyeeffachuu qofaa miti waraan isaanii lachumaan biyyi keessatti dabalachaaf deemuu jiran. Biyyiti guddatte warra iltaame yookaan ammoo jireenyi itti jajjabaateetiin biyya ba'e qarqaaruu fi itti gaafatamu qabaachuu malanii akka kanaanii jireenya nama hedduu jijjiiruu danda'anii jedhe itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres. Nama Afrikaa Awurooppaatti taakku yoo hedduu du'aaf jireenya jidduu qaxxaamureetiin garbaaf galaanirraa galbee kan yookaan ammoo galaanee kun lubbuu nama hedduu balleessa. Akka goyyituu seeraa jedhanitti namni Suudaanitti hiriira ba'e humni mootummaan Suudaanii uummata isaa kan hiriira ba'e irratti humni jabeeffachuun hariyyummaan Yuunaayitid Isteet waliin qabu hammeessuuf danda'a. Eegi namni hedduun muddee 19 asitti rakkoo himachuuf hiriira ba'e asitti horiin biyyi suni akka malee kasaaree zayitiin gatii dhabdee jireenyi namaallee akka malee qaalaa deemuu jira. Taatullee akka oduu rooyitersitti pirezidaantiin Suudaan Omar Albashir dhiyoo tana keessa akka durii kaanii warra rakkoo himachuuf hiriira yaa'uu jiran irratti afaan oowwutti hin jiru. Warri hiriira ba'uun ijoollee kaimaati jireenyi goomitta qabu barbaada yaa'uu jiraa jedha. Gaazexeessootiidha jiranillee hiikuu fi kurfoo jirraa jedha pirezidaantiin kunin. Ameerikaan Suudaan biyya warra nagaa dhowwuu qabaattee qarqaaruu jirtu jetteetiin dubbachuu jirti. Taatullee Suudaan akkam deemuu jirtu kanatti bulchiinsisii wayyeeffachaa deemuu jirti. Mataan oduu akkanu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.